warroottan siitingiin isinii banamuu didee haala kanaan qaxxataatti banachuu dandeessanii yalla. Akkaatti isinii dalaga. Hubadhaa asirratti bakka sarchii isinii dhufa jira bakka aappii kanatti bakka waa barreessantu dhufa. Kiyya amma gizeen sarara sadii kana akkana tuqe kun asirratti naa fida jechuudha. Bakka amma viidiyoo waraabaaru sarchii bakka dhugaara gubbaa kanatti. Ifa isiniif ta'e isinii immoo kun asuma gubbaa irratti fiduun mala bakka kanatti jechuudha. Bakka kanatti fiduun mala isinii immoo asirratti hubadhaa. Siitingii keessa galtan gizee keessa galtan inni utaala miti siitingiin keessan isinii bakka kanatti fida. Angaruu yookaan akkana tuqe kunoo bakka sarchii kanatti naa dhufa bakka appilikeeshinii jechuudha. Isii kana akka hin daganne. Yoo akkanatti isinii dhufuu dide akkanatti isinii dhufuu dide akkana asirratti isinii dhufuu dide bakki sarchii asirratti yoo isinii dhufuu dide kunoo bakka gizee waa keessaa baatan itti deebitan sarara sadii kan irra keessa akkana xuxxani akkanatti isinii gabbaa jechuudha. Fakkeenyaaf hamta wantan keessa seenee ilaalaa ture la akkanatti mul'ata jechuudha. Akkanatti wanti keessa seenee ilaalaa ture akkanatti mul'ata. Hin beektani miti kan. Kanaafuu bakka sarchii gaaraa kanatti asirratti warra siitingii isin dide gizee isin qubee daa rukuttanii akkanatti isinii dhufa. Aappii inni akka siitingii keessan keessa hin galle isin dhorkaaru isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana keessa seenname isa onnee walakkaa jiru kana keessa seennaa duraan isin agarsiisan ture aappichuma keessa seentan isin warra siitingiin dideefi jechuudha. Kanaafuu aappiin akkanatti isinii fida miti tuqaa sadii gaara kana xuxxani. Sana booda siitingii xuxxani. Sana booda gama jalaa kanatti isinii abdeetii jechuu fidaa. Fakkeenyaaf abaawwatii isaa keessa seena gama dhumaa keessa. Asirratti anamma waan abdeet godhee jiruufi ana abdeetiin fidu. Maaliif an sirreeffadheen jira siitingiin kiyya nagaadha. Asirratti abdeet isinii fidaa isin abdeet godhattani. Ifa isiniif ta'e isiniif galee obboleewwan kiyya. Akka hin daganne jechuudha asirratti kunis akkanatti sirreeffattani kanas achumaan siitingii keessan keessa seentanii bakka lama isinii dhufa yookaan xuxxanii amma kana argaa. Waan kana isin barsiisan ture beekaatuma irra isinii deebi'e malee namni argi yoo jiraate jedhee. Yoo kiyya dhibba guutee akkuma isin argaa jirtanu yoo namni kunis baay'ee murteessaadha. Inni guddaan isin beekuu qabdanu asirratti gizee akkana dhuftanii bakka sarchii gaara gubbaa kanatti yoo isinii fide bakka sarchii yoo isinii fide as gubbaa kanatti yoo isinii fide yoo fiduu baate immoo siitingii keessa isin seensisu miti kunoo akkana xuxxani. Gizee akkana xuxxani bakki sarchii kunoo gaara bakka viidiyootti waraabaaru kanatti isinii dhufa. Ifa isiniif ta'a miti. Kanaafuu akkas xuxxanii asirratti qubee madaa qofa rukuttani. Yoo inni dide immoo itti dabaltani kunoo akkanatti isinii dhufa. Akkanatti isinii dhufte jechuudha wanta ittiin. Gizee isin akkanatti isinii dhufte si gama xarafaa onnee kana akkana rukuttanii keessa seentanii gizee keessa seentanii xiqqooma akkana rukuttanii gad deebiftanii tuqaa sadii qabdi gaara kunoo tuqaa sadii kana xuxxani. Siitingii ima sii xuxxani achuma keessa isii ima xuxxani. Kana booda isa gama dhumaa kana jalee barreeffama gama jalee kana xuxxani. Gizee isa xuxxan asirratti abdeet jechuu isinii fida. Amma ana abdeet jechuu hin fidu. Otoon sila hin sirreeffanniti abdeet jechuu fida. Kanaafuu isin immoo oppiin hin gootan jechuudha. Asirratti abdeet gootanii gizee inni lakkaa'ee xumure siitingii keessan keessa galtanii ilaaltanii siitingiin keessan sirriitti isinii sirraata. Egaa warri siitingiin dide kana fakkaataa siitingii keessa isin seensisuu gizee isin akka godhattanii kaatanii siitingii keessa seensisan qaxxidhaa isin seensisaa. Yoo isin dide ammas dabalataan na gaafadhaa akkuma maatti sirreeffadhaa akka maal isinii sirraata kamillee siitingiin kamillee yoo dide akkasii nagaan naa jiraata galatooma.